Hi students. Har'as video biraati walitti deebinee jirra. Videoon kiyya inni har'a grade 9 Maths unit 1 new curriculum wajjin jalqabna jechuudha. Akkuma beekamu bara dhufurraa yookiin ammoo bara 2016 irraa new curriculum yookiin ammoo barnoonni haaraan baratamuu isaa ni beekama. Kanaafuu kan nuti wajjin ilaallu isa san ta'a jechuudha. Inni kun unit 1 further on sets. Unit 1 jalatti waa'ee seetii ilaallaa jechuudha. Inni kun kitaaba jalqabaa keessatti unit 3 irratti kan inni yookiin ammoo old book irratti unit 3 irratti jechuudha. Further on sets inni jedhu kun kan jiru. Kanaafuu inni kun unit 3 unit 1 irra dhufee kan garuu kitaaba old sanirra yookiin ammoo kitaaba duraanii sanirra unit 1 irra jiru unit 2 ti taree jechuudha. Akkasuma unit 3 unit 4 jedhee tartiibumaan deemaa jechuudha achirra. Kanaafuu wantoonni kitaaba haaraa kana keessatti dhufan hundi isaaniitu kitaaba duraanii kana keessatti ni jiranii garuu ammoo kitaaba duraanii san keessaa kanarra kan hin jirre baay'eetu keessaa fee jira jechuudha. Mata dureewwan hedduun keessaa fanii jiranii kanaafuu kitaabni kun baay'ee salphateeti kan inni dhufe baay'ee laafaa ta'eeti jechuudha. Kanaafuu akka isinitti hin jabaanneef seeraan qo'attanii akkasuma barsiisaa keessan seeraan hordoftanii yeroo galtan ammoo viidiyoo bakka isin hin galin irra deddeebitanii ilaaltanii haala saniin qabatuu qabdan jechuudha. Kanaafuu warroon chaanala kanaaf haaraa taatan chaanala kana subscribe godhuudhaan akkasuma mallattoo notifiikeeshinii biratti argamtana on yookiin ammoo all irra kaa'uun irraanfatinaa jechuudha. Yeroo an viidiyoo an gadhiisu hundi akka kallattimaan isin bira gahuuf kanaafuu haala saniin subscribe godhuudhaan akkasuma viidiyoo kana like godhuudhaan jalqabaa gara video. Okay, introduction jalatti in grade 7 you have learned basic definition in the operation involving sets. Kutaa torbatti maal barattedha waa'ee seetii kana akkasuma haala kamiin isaan kanniin seetiin kun maal jechuudha akkasuma definition isaa maa inni akkasuma bakka meeqa qoodaman isaan jedhaman kanniin baratte jedha. Kanaafuu maal jennee baranne seetis jedhu kana tuuta jennee baranne jechuudha. Kutaa torbatti tuuta yeroo jennu hedduutu jira. Kanaafuu isaan sanniin wajjin ilaallaa jechuudha. Kanaafuu tuuta inni jennuun kun yookiin ammoo seetii inni jennuun kun maal akka ta'e ni ilaallaa jechuudha. Description of concept of sets. Asitti ammoo set inni jedhu kun maal jechuudha isa jedhu ilaallaa jechuudha. Activity 1.1 jalatti tokkoffaa irratti define sets in your own words. Seetii ibsi jedha. Maaliidhaan outwardidhaan yookiin ammoo jecha mataa keetii fayyadamee ibsi jedha akkasii galatti jechuudha. Inni kun kanaafuu set inni jennuun kun is a collection of well defined objects or elements jechuudha hiikaan isaa. Kana jechuun wantoota seeraan ibsaman wayii yookiin ammoo wantoonni kun kana jennee addaan beekuu dandeenyutu maal jedhama set jedhama jechuudha. Which of the following are well defined sets in the which are not justify your answer. Kunniin ammoo maal jechuudha ka seeraan ibsame well defined kan seeraan ibsame kamii kan seeraan hin ibsaminoo kaminni isa jedhu ibsi jedha. Ka seeraan ibsame yeroo jennu kana maal jechuun fakkaatseetan ka seeraan ibsame yeroo jennu kana inni kun fakkeenyaaf tuuta kana haala garaagaraatiin ibsamuu danda'a. Fakkeenyaaf asirratti inni jira fakkeenyaaf isuma kana ilaalu collection of students in your class jedha. Barattoota kilaasii keetii fakkeenyaaf ati 9A yoo taate barattoota 9A jedhee siif ibsa. Kanaafuu meeqa akka ta'e ni beektaa jechuudha. Lakkoofsa hagana jettee ibsuu dandeetta. Fakkeenyaaf kilaasii kee keessa namoonni 60 yoo jiraatan namoota 60 jechuudha. Kanaafuu inni kun beekamaadha. Kanaafuu well defined jennee ibsinaa jechuudha. Collection of beautiful girls in your class jedha. Barattoota shamarranii kan babbareedoo ta'an kan kilaasii kee keessa jiranii jedha. Kanaafuu inni kun ammoo not well defined jechuudha. Inni kun well defined jennee jirra kun ammoo not well defined dha. Maaliif fakkeenyaaf barattoota shamarranii kilaasii kee keessaa namoota 30 yoo ta'an namoota 30 kana keessaa siif bareedan yookiin nama 5 yookiin nama 1 yookiin nama 2 ta'uu danda'a jechuudha. Namoota biraatiif ammoo sanii ol ta'uu mala. Kanaafuu bareeduma jechuun beauty is in the eye of the beholder akkuma jedhamu san inni kun jechama jechuudha. Bareedumni ija nama ilaaluu san keessa jiraa jedhama. Kana jechuun maal jechuudha namni tokko yoo siif bareeda ta'e nama biraatiif ammoo yookiin bareedu ta'a. Nama biraatiif ka bareedu ammoo yookiin sitti fokkata ta'a. Kanaafuu bareeduma inni jedhu kun not well defined dha jechuudha. Seeraan ibsamuu hin danda'u. Fakkeenyaaf ati nama 30 yookiin ammoo nama 5 yoo jettee ibsite ka biraa ammoo nama 6 jedhee ibsuu danda'a yookiin nama 1 jedhee ibsuu danda'a jechuudha. Kanaafuu garagara waan ta'eef inni kun not well defined dha jechuudha.
collection of all the colors in the rainbow. Inni kun rainbow inni jennuun kun wanta yeroo roobaa buusani rainbow inni jennuun kun jechuudha. Inni kun bifa alaabaa kan fakkaatu ni beektan samii irratti yeroo ilaalamu yeroo roobaa yeroo tokko tokko ni ba'a. Kanaafuu rainbow jedhama. Inni kun Ingiliffaan rainbow jennee ni waamna jechuudha. Rainbow inni jennuun kun kalariin isarra jiru hunda jedha. Kalarii rainbow kanarra jiru hunda. Kanaafuu inni kun kalariin isaa beekamaadha. Inni kun defined dha jechuudha. Well defined dha. Kalariin isaa naannoo 8 moo 7ti. Kanaafuu inni kun beekamaadha jechuudha. C irratti D irratti collection of consonants of the English alphabet. Inni kun ammoo maal jedha? Consonantii yookiin ammoo afaan Oromootiin isa dubbifamaa jennuun sana jechuudha. Dubbifamaa Ingiliffaa fakkeenyaaf abaacaadhaa yeroo jennu afaan Oromootiin dubbifamaa meeqa jira? Dubbachiiftuu meeqatu jira? Inni jedhu ni beekama. Akkasuma Ingiliffa keessattis akkasuma jechuudha beekamaadha. Kanaafuu dubbifamaan kun beekamaadha waan ta'eef kanaafuu maal jennaa inni kun defined, well defined jedhee ibsina jechuudha. Dubbachiiftuun ammoo vowels jedhamti. Vowel. Collection of hard working teachers in a school. Inni kun ammoo not well defined jedha. Kana jechuun barsiisota mana barumsaa keessa jiran kan seeraan hojjetaa jiranidha. Kana jechuun inni kun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Adda baasuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Fakkeenyaaf barsiisaan tokko guyyaa tokko yoo seeraan barsiise guyyaa biraa yookiin seeraan hin barsiisu ta'a. Kanaafuu inni kun baay'ee ulfaataadha waan ta'eef adda baasuun kanaafuu inni kun maal jennaan not well defined dha jechuudha. Kanaafuu B fi E'n as keessa maa inni not well defined warra ta'anidha jechuudha. Kanaafuu waa'een tuutaa haala kanaa ibsamaa jechuudha. A set is a collection of well defined objects or elements. Akkuma jalqaba irratti jenna. Set inni jennuun kun collection jechuun wantoota garaagaraa walitti qabu jechuudha bakka tokkotti. Wantoonni garaagaraa bakka tokkotti yeroo ibsaman isa kana maal jennaan set jennaan jechuudha. Seetiin kun ammoo seeraan ibsamuu qaba. Akka amma jenne kana well defined jennee haala kanaan ibsamuu qaba jechuudha. When we say that set is well defined, we mean that given an object, we are able to determine whether an object is in the set or not. Well defined jechuun kun yeroo wanti wayii nuuf kenname, objective wayii wanti wayii nuuf kenname isa kana yeroo seeraan adda baasuu dandeenyutti wanti kun tuuta san keessa jira moo hin jiru jennee yeroo adda baasuu dandeenyutti yeroo rakkisaan taanetti jechuudha adda baasuun inni kun well defined jedhama jechuudha. Akkuma jalqaba irratti ilaalle kana fakkeenyaaf barataa kilaasii keessa jiru yeroo jettu lakkooyitee adda baasuu dandeetta. Barataa haganettee adda baasuu dandeetta. Kanaafuu inni kun seeraan adda baasuu dandeetta jechuudha. Kanaafuu inni kun maal jedhama? Well defined jedhama. Not well defined kan jennuun ammoo kan adda baasuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf barattoota babbareedoo yookiin ammoo mimmiidhagoo yoo jenne akkuma reef jenne san inni kun baay'ee ulfaataadha jechuudha adda baasuun. Notes tana mi'a ilaallu. Set are usually denoted by capital letters like A, B, C, X, Y, Z, etc. Seetiin yeroo kamiyyuu capital letteriidhaan kan inni bakka buufamu. Kana jechuun fakkeenyaaf A yoo jedhee si kenne capital letteriidhaan si kennuu qaba. Miseensa isaa ammoo miseensi isaa maal jedhama? Element jedhama jechuudha. Element jechuun miseensota. Set jechuun ammoo tuuta. Kanaafuu wal sana adda baafadhaa. The elements of a set are represented by small letters. Inni kun ammoo small letteriidhaan. Leetarii xixiqqoodhaan jechuudha. Leetarii barbaade haa ta'u leetarii xixiqqoodhaan. Seetiin garuu leetarii gugurdaadhaan jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf N yeroo haala kanaan nu kennamu inni kun seetiidha. Kana keessatti fakkeenyaaf A, B, D, I waan barbaanne kan kennu taate ka as keessa jiran kunniin ka ammattuu keessa jiran kunniin maal ta'uu qabanii qubee xixiqqaa yookiin ammoo small leetarii ta'uu qaban. Ka alaan jiru kun ammoo seetiidha waan ta'eef ka ala taa'u kun qubee guddaadhaan yookiin ammoo leetarii capital ta'een barreeffamuu qabaachuudha. If A is an element of set A, asirratti amma N elementii A tiin nun jedhe. Kanaafuu N xiqqoon tun maa inni elementiidha jechuudha. Isiin tun elementii yookiin ammoo miseensa isa jennuun sani set A nun jedhe. N ammoo maa inni tuutaa jechuudha. Kanaafuu capital leetarii fi small leetariidhaan haala kanaan adda baasuu qabna jechuudha. That A belongs to A. Inni kun amma maal jennee ibsina yeroo kana A belongs to A. N tuuta akka N miseensa tuuta A ti akka jechuuti jechuudha inni kun. Belongs to jechuun wanta saniitti firoome yookiin ammoo ka wanta saniitti akka waan jechuuti. Belongs to jennuun tun. The Greek symbol isii tanaa jechuudha isa kanaaf belongs to isa kanaaf kan fayyadamu. Isiin tun ammoo epsilon jedhamti qubee eeka fakkaattuun jechuudha. Epsilon is used to denote the phrase belongs to. Isiin tun amma
epsiloniin tu yookiin ammoo qubeen e fakkaattuun kamiif bakka buutii jecha belongistu jedhu kanaani. Kanaafuu isa kana kan jalqaba irratti e belongistu e jedhu kana bifa kamiin barreessuu dandeenya? E belongistu e yookiin ammoo e element of a jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. If b is not an element, yoo elementii hin ta'in ammoo maal jennee jirra? Elementii yoo ta'e mallattoo tana fayyadamnaa jenna. Yoo ammoo elementii hin ta'in mallattoo akkamii fayyadamna? Fakkeenyaaf b yoo elementii a hin ta'in, we write b haala kanaan barreessinaa jechuudha. B an element jechuudha inni kun an element not element sorry an element sun ta'in not element. Kana jechuun isima tana barreessinee maal goona haala kanaan yeroo gassararu kana maal jechuudha inni kun not waan jedhuuf keessaa qaba. Not belongs to. Kanaafuu maal jennaan? B does not belong to A jennaan jechuudha. B'n miseensa maaliitii miti? Miseensa Atii miti jennee ibsinaa jechuudha yoo miseensa hin ta'in. Kanaafuu mallattoo lamaan kanneen seeraan adda baafatu qabdine jechuudha. Inni kun belongs to jechuudha. Inni kun ammoo not belongs to jechuudha. Example 1, the set of students in your class is well defined set since the elements of the set are clearly known. Akkuma reef jenne barattoonni kilaasii kee keessaa maalidha isaan kuniin well defined dha jechuudha. Seeraa warra ibsamanidha. Since the element of the set are clearly known. Elementii yookiin ammoo miseensi barataa kilaasii keessii kun yookiin ammoo lakkoofsi isaanii waan beekamuuf jechuudha. Kanaafuu inni kun well defined jedhama. 2 irratti ammoo the collection of handsome boys in your school. Amma handsome boy handsome inni jennu kun maaliif fayyadamna? Dhiiraaf fayyadamna. Bareedaa jechuudha, miidhagaa. Beautiful yoo jennu ammoo maaliif fayyadamna? Durbaaf yookiin ammoo shamarraniif fayyadamnaa jechuudha. Kanaafuu barataa dhiiraa jechuudha. Handsome kan ta'e, bareedaa kan ta'e kan kilaasii kee keessaa yookiin ammoo mana barumsaa kee keessaa yoo jedhe this is not well defined. Akkuma reef garliidhaaf ibsine san not well defined dha jechuudha. Inni kun seeraan ibsamne maaliifi? Because it is difficult to list member of the set. Membarii isaa fakkeenyaaf barattoonni hedduu yoo jiraatan, barattoota sadii jiraatan fakkeenyaaf A, B fi C haa jennu. Isaan kun warra dhiiraa ta'a jennu. Een amma bareedaa dhiyooti jette kabira ammoo A miti Ctu bareedaadha jechuu danda'a. Kanaafuu inni kun baay'ee ulfaataadha jechuudha adda baasuun. C irratti D irratti sadaffaa irratti jechuudha. Sorry. Consider A as a set of vowels. Maal siin jedhee jira? Voweliin dubbachiistuu afaan Oromoo yookiin ammoo Ingiliffaa keessatti shanan santu jira. Een maal yoo ta'e? A as set of vowels. Een kun seetiin isaa yookiin ammoo seetiin isaa maa inni vaawuliidha yookiin ammoo warra dubbachiistuu Ingiliffa keessa jiran jechuudha. Zan ammoo oommaa inni belongs to A. Akkasuma A innis akkasuma jechuudha. Maaliif dubbachiistonni meeqa? A yookiin ammoo xiqqaadhaan barreessuu dandeenya. Isa kan xixiqqaadhaan barreessinu A, E, I, O, and U. Isaan shanan kanneen jechuudha. Kanaafuu vowels warra jennaan isaan kanneen. Kanaafuu isaan kunniin shananumaa inni elementii bifa kanaan barreessina. Elementii of A dha yookiin ammoo belongs to A jennee barreessina jechuudha. Garuu ammoo B kana yoo fudhanne B namaa inni konsonantiidha yookiin ammoo dubbifamaadha jechuudha. Dubbifamaa waan ta'eef kanaafuu not belongs to jennee haala kanaan mallattoo kana fayyadamnee ibsina jechuudha. Not belongs to A. Okay, 1.1.1 set description. Kana jalatti ammoo set description yookiin ammoo tuuta kana haala kamiin ibsina, maloota meeqa fayyadamuudha yookiin ammoo karaa meeqaan ibsina isa jedhuudha jechuudha. Tuuta nuuf kenname wayii. Kanaan set description osoo hin ilaalin dura exercise 1.1 dalagamee jira waan ta'eef isa san ilaaluu qabdan jechuudha. Set description osoo hin tarin dura. Kanaafuu set can be described in the following ways. Seetii kana karaawwan kanneeniin yookiin ammoo kan asii gadii kanneen ibsinaa jechuudha. Tokkoffaan verbal method isa jennuuni, lammaffaan complete listing method isa jennuuni, sadaffaan ammoo sadaffaa irratti partial listing methodidha. Inni xumuraa ammoo inni afuraffaan karaa afuriin ibsuu dandeenya jechuudha. Isa kana inni afuraffaan set builder method isa jennuunidha jechuudha. Kanaafuu afran isaaniitu maali garaagarummaan isaanii isa jedhu jalqabumarraa kaasuudhaan ilaalaa jechuudha. Inni jalqabaa verbal method isa jennuun. Verbal inni jennuun kun statement form jennaan. Inni kun jechaan ibsuudha jechuudha. Jechaan ibsinaa jechuudha. Verbal inni jennuun jechaan ibsuudha. Kanaafuu in this method the well defined description of the
element of the set is written in English statement form yookiin ammoo in word. Kana jechuun yeroo verbal method kanaan ibsinu jedhu maal goona nuti jecha fayyadamuudhaan yookiin ammoo jecha Ingiliffaa statement jechuudha hima wayiitiin barreessuu dandeenya jechuudha wordii fayyadamuudhaan jechoota fayyadamuudhaan. Fakkeenyaaf example yoo ilaalle the set of all even natural numbers less than 10 nu jedhe. Inni kun amma maaliin nuuf kenne? Inni kun jechaan jechuudha. Akkuma arginu hundi isaatu jechaan nuuf kenname. Kanaafuu the set of all even natural numbers less than 10 yeroo jennu jechaan nuuf kenname jira jechuudha. Kanaafuu inni kun verbal method dha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Even natural number. Even jechuun maal inni? Odd jechuun maal inni? Isa kan adda baasuu qabdan asittis. Even inni jennuun maal inni? Odd inni jennuun maal inni isa jedhu adda baafachuu qabdan jechuudha. Even jechuun kun lakkoofsota guutuu isa jennuun sani guutuu lakkoofsota guutuudha. Oodiin ammoo maangoo isa jennuun sani jechuudha. Maangoo kan nyaatan osoo hin ta'in lakkoofsa maangoo jechuun lakkoofsa akkamii seetan lakkoofsa maangoo jennuun kun lakkoofsa yeroo lamaaf hiru. Evanii fi oodii illee haala kan adda baafattan. Oodiin jennuun kun yeroo lamaaf hiru ka haftee qabu jechuudha. Fakkeenyaaf sadii yoo fudhanne lama yoo hirumaa inni takka gahee haftee takka qabaachuudha. Kanaafuu haftee qaba inni kun. Kanaafuu inni kun oodii jedhama jechuudha. Oodii jedhama. Even inni jennuun ammoo kan lamaaf yeroo hirru maal ta'uudha? Lamaaf haftee malee hiramu. Fakkeenyaaf afur yoo fudhanne afur lamaaf yoo hirre maal ta'a? Lama ga'a. Kanaafuu hafteen isaa zeeroodha jechuudha. Haftee hin qabu. Kanaafuu inni kun even jedhama jechuudha. Kanaafuu lakkoofsota even ta'an kan maalii gadi kan 10 gadi nuun jedhe. Kanaafuu fakkeenyaaf 0 yoo fudhanne 0 kan 10 gadi 0 isa tokko 0 lakkoofsa kamiyyuu waan hiramuuf lamaafis haftee malee hiramaa jechuudha. 0 lakkoofsa fakkeenyaaf lama yeroo hiru 0 ta'a waan ta'eef tokko yoo fudhanne tokko oodiidha. Kanaafuu inni hin ta'u. Lama yoo fudhanne lamaaf ni hirama. Afur yoo fudhanne afur lamaa ni hirama. Jaha yoo fudhanne akkasii akkasuma 8 yoo fudhanne ni hirama. Kanaafuu kan 10 gadi kanniin malee hin jiru jechuudha. Kanniin qofa. Kanaafuu inni kun haala kanaan kaa'uu dandeenya turre. Haala kanaan kaa'uu dandeenya. Garuu inni maaliin nuun jedhe? Inni wordiidha yookiin ammoo verbaaliidha waan nuun jedheef kanaafuu jechaan ibsinaa jechuudha. The set of whole numbers greater than 1 in the less than 20 nuun jedhe. Inni kunis amma jechaan akkuma argaa jirru. The set of whole numbers. Whole number inni jennuun meeqarraa ka'a? Okay, sorry. Asitti the set of all even natural numbers nuun jedhe. Natural number waan nuun jedheef tokkorraa ka'a natural numberiin. Kanaafuu zeeroon keessa hin jiru jechuudha. Zeeroon keessa hin jiru. Kanaafuu 2, 4, 6, 8 qofa ta'a jechuudha. Tokkorraa ka'a waan ta'eef tokko oodii waan ta'eef kanaafuu lamattarraa 2, 4, 6, 8 qofa jechuudha. Kan natural numberii ta'anii maal ta'an less than 10 ta'an. Garuu ammoo whole number isa nuun jedhe 0 irraa kaana. Kanaafuu 0 yeroo san ni jiraata ture jechuudha. Kanaafuu amma B irratti the set of whole numbers greater than 1 maal nuun jedhe inni kun whole number jechuun 0 irraa ka'ee jechuudha. 0, 1, 2 jecha haala kanaan itti fufaa jechuudha. Inni kun whole number inni jennuun lakkoofsa hundaa jechuudha. Natural number jechuun ammoo lakkoofsa lakkaa'uu jechuudha. Kanaafuu the set of whole numbers greater than 1 tokko ol ka ta'an nuun jedhame inni kun. Tokko ol ka ta'an akkasuma 20 gadi ka ta'an. Kanaafuu meeqarraa ka'a inni kun? Tokko ol waan nuun jedheef lamarraa ka'a. Lamaa fi lama sadii jechaa afur haga meeqaa deema? Haga 19ti. 20 keessa hin jiru. Maaliifi less than waan nuun jedheef 20 gadi nuun jedhe. Akkasuma greater than 1 tokko oli nuun jedhe. Kanaafuu inni kun verbaaliidhaan nuuf kenname. Yoo baas nuun jedhammoo haala kanaan lakkoofsota tarreessuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu verbal method inni jennu yookiin ammoo karaa kamiin yookiin ammoo statement method yookiin ammoo statement form inni jennuun isa kanaa jechuudha. Inni itti aanu ammoo complete listing method yookiin ammoo roster method jedhama jechuudha. Inni kun ammoo maal seetan? In this method all the elements of sets are completely listed. Complete yeroo jennu inni kun guutuu jechuudha jalqabu marayyuu. Kanaafuu seetiin nuuf kenname sun elementiin isaa hundinuu maal ta'uu qaba? Barraa'uu qaba jechuudha. Hafuu hin qabu. Fakkeenyaaf B irratti 2, 3, 4 jedhee itti fufa jedhee 19 godhe. Asitti wantoota hedduu lakkoofsota hedduu gatee jira. 4 hanga 19 lakkoofsi jiran hundayyuu gatee jira jechuudha. Kanaafuu inni kun complete hin ta'u. Complete jechuun lamaan fakkeenyaaf isa kanarratti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jechaa haga 19tti maal godhuu qaba? Barreessuu qaba jechuudha. Complete yeroo ta'e kana.
Maan nu jedhe inni illee completely listed nu jedhe. Marti isaaniitu barraa'anii jiran, barraa'uu qaban jechuudha. Where the elements are separated by commas in the are enclosed with brace. Inni kun ammoo elementiin kun hundi isaaniitu yeroo barraa'an kana maaliin adda baafaman koomaadhaan. Fakkeenyaaf 1, 2, 3, 4 jecha haala kanaan barreessaa jechuudha. Koomaa jidduu isaanii kaadeema. Sanboota bireesii tana itti godhaa jechuudha. Bireesii tana isii tana jechuudha. Isiin tun bireesii jedhamti. Kanaafuu bireesii kana keessa kaa'uu qaba jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan kan inni kaa'amu jechuudha. Example yeroo ilaallu ammoo the set of all even possible integers less than 7 is described in listing method. Listing method dha yeroo ibsamu inni kun fakkeenyaaf the set of all even positive integers nu jedhe. All even positive integers. Positive integer kan jennuun tokkorraa ka'eeti. Kanaafuu even nu jedhe waan ta'eef kan torbaa gadii nu jedhe. Even jechuun akkuma reefsi ni jedhe lakkoofsa lamaaf firamu. Even positive integers. Kanaafuu zeeroon fudhannu maaliifi positive waan nu jedheef. Integeriin wantoota sadii of keessaa qaba. Negative of keessaa qaba, zeeroo of keessaa qaba, positive of keessaa qaba. Kanaafuu sadan kanneen of keessaa qaba. Kanaafuu positive waan nu jedheef zeeroo fi negative keessa hin jiran jechuudha. Kanaafuu positive qofa. Positive warri ta'an Even warra ta'anii torba gadi warri ta'an maal fa'a 2, 4, 6 sadan kanneen ala kabiraan jiru. Maaliif even nu jedhe even jechuun lamaaf ka hiramu jennee jira haftee malee. Akkasuma positive nu jedhe positivein ammoo akkuma arginu isaan kunniin sadanuu negatiivaa miti. Akkasuma less than 7 nu jedhe torba gadi warra ta'an nu jedhe. Kanaafuu jahatti dhaabataa jechuudha. 8 yoo jenne torbaa olii waan ta'eef kanaafuu haala saniin 2, 4, 6 qofa ta'a jechuudha. Amma isa kana maal goonee jirra? Kan jiran hundayyuu barreessinee jirra. Kanaafuu inni kun maaliidhaan ibsinee jirra? Completing listing method yookiin ammoo roster methodidhaan ibsinee jirra jechuudha. Akkasuma B irratti ammoo the set of all vowels in the English alphabet is described in the listing method. Listing methodidhaan ammoo vowelii maal isin jedhe vowelii dubbachiisuu isin jedhe. Dubbachiisuun shantu jira. Kanaafuu shanan isaaniitu barreessinaa jechuudha haala kanaan. Kanaafuu inni kunis listing methodidhaan jechuudha. Listing methodidhaan garuu ammoo asitti ammoo maa inni fakkeenyaaf kaasii kun listing methodidha sirriidha. Garuu ammoo the set of all vowels in English alphabet inni jedhu kun ammoo maa inni akkasitti verbaalidhaan inni kun jechaani. Akkasuma inni kun asirraa ka'ee the set of all even positive integers less than 7 inni jedhu kun maa inni kunis verbaalidha jechuudha. Garuu ammoo isaan lamaan kunniin maaliidhaan ka ibsaman listing methodidhaan yookiin ammoo complete listing methodidhaan jechuudha kan isaan ibsaman. Inni itti aanu sadaffaan partial listing method. Partial reef maal jenne completing listing method jenne. Amma ammoo partial inni jennuun kun kan guutuu hin ta'e wayiiti. Wanta wayii kan guutuu hin ta'e wayii jechuudha. Complete jechuun guutuudha. Partial jechuun faallaa isaati jechuudha. We use this method if listing of all elements of a set is difficult or impossible, but the elements can be indicated clearly by listing a few of them that fully describe the set. Inni kun ammoo maal seetan elementii san fakkeenyaaf reef yeroo dhibbaa gadi jennu san tokkorraa kaanee hanga 99 jedhe. Kanaafuu isa kana isoo barreessuu dandeenya turre. Garuu ammoo daftara waan nu yaalaa fixuuf yookiin ammoo baay'ee waan nu ta'uuf isa san barreessaa ooluun kanaafuu maal jennee ibsuu dandeenya 1, 2, 3 hanga 99 jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu inni kun amma kompiliitii osoo hin ta'in maal inni paarshaaliidha. Muraasni isaanii irraa barreessinee garuu ammoo muraasni nuti barreessine kun hundayyuu kan ibsuu danda'an. Akkamitti ibsuu danda'an fakkeenyaaf inni kun tokkorraa dhibbaa yoo jenne zeeroo fi dhibba jidduu lakkoofsatti jira yoo jenne fakkeenyaaf tokkorraa kaanii deemna. Kanaafuu 1, 2, 3 yeroo jennu tartiibaan deemaa jira jechuudha. Lakkoofsi tokko gataan jiru. Kanaafuu 1, 2, 3 jennee yoo deemnu 4, 5, 6 itti aanaa deemaa jechuudha. Kanaafuu itti fufa jechuun akkanumatti isoo irra utaaliin 1, 2, 3 jedhee tartiibuma isaatiin itti fufaa deemaa haga 99tti lakkaa'amaa jechuudha. Kanaafuu hayni nuti barreessine kun qofti maal ibsuu danda'anii fuulii hunda isaaniitu yookiin ammoo guutuu warra hafaniitu ibsuu danda'anii jechuudha. Maaliif 1, 2, 3 yeroo jennee akka 99 jennu warra jidduu kana jiru hunda isaatu ni barreessina waan ta'eef jechuudha. Exampleedha yeroo ilaallu kanaafuu partial jechuun faallaa kompiliitii ta'uu isaa guutuu kan ta'in ta'uu isaa haala sanii qabatu dandeettiin jechuudha. The set of all natural numbers less than 100 nuun jedhe. Natural numberiin tokkorraa ka'a jenne 1, 2, 3 jechaa maal ta'a itti fufaa jechuudha inni kun amma
hanga dhibbaatti nu jedhe kanaafuu 99 goonee maal goona bireesii keessa keenya dhibban barreessinu jechuudha. Dhibbaa gadi waan nu jedheef kanaafuu hayni nuti barreessinu kun maal ta'uu isaa hubanna asirraa amma kanaafaan guutuu isaaniitu ibsuu isaa hubannaa jechuudha. Kanaafuu yeroo ibsinu isa kana maal gooneeti haala kanaan a equal to bireesii keessa keenya 1 2 3 up to 99 jennee ibsina jechuudha. The set of whole numbers whole numberiin ammoo maal irraa ka'a 0 irraa ka'a 1 2 3 jennee itti fufa jechuudha. Inni kun mallattoo tuqaa yeroo kennu hanga okay the set of whole numbers jedhee kanaafuu inni kun hanga hin qabu hanga itti fufu hin qabu itti fufaa jechuudha. Maaliif whole number yeroo jennu hanga dhibbaa nu hin jenne inni kun hanga 10 nu hin jenne hanga 1000 nu hin jenne maal nu hin jedhe the set of whole numbers nu hin jedhe. Whole number jechuun itti fufaa jechuudha. 0 irraa ka'eeti 0 1 2 3 jecha maal ta'a itti fufaa jechuudha. Kanaafuu waan itti fufuuf hanga haganaati jennee hin dhaabnu itti fufa jennee haala saniin dhiisnaa jechuudha. Akkuma argitan asirraa 0 whole numberiin ammoo yeroo baay'ee kanaani kan bakka bu'u intigeriin z-dhaan bakka bu'a natural numberiin n-dhaan bakka bu'a. Kanaafuu isa kan haala kanaan dabaafattan jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin maaliin amma kunniin maaliin amma haala kanaan inni kun partial isa jennuun sanii jechuudha. Inni afuraffaan set builder method dha yookiin ammoo method of defining property dha. Isa kanatti sontaniin dura exercise 1.2 isiniif dalagee jira waan ta'eef isinis ilaaluu qabdan jechuudha. Set builder method inni jennuun ammoo inni kun bifa kamiin ibsina seetan. The set builder method is described by property that is its member must satisfy. Inni kun set builder inni jennuun kun property dhaan yookiin ammoo wanta wayii waan qabeenya isaati yookiin ammoo wanta akkana of keessaa qaba waan jedhuun ibsinaa jechuudha. Garuu ammoo memberiin sun dirqama waan san guutuu qaba jechuudha. This is the method of writing the condition of satisfying a set or property of a set. Isa kanarratti yeroo baay'ee isa kana maaliif fayyadamna seetan haala kanaan kan nuti fayyadamnu. Inni kun yeroo baay'ee nafu maatisii keessatti wanta akkana set builderii kana kan nuti fayyadamnu. Representative of the element jedhe inni kun x'n kun representative jechuudha. Kaas keessatti barreessinu garuu bireesii kana keessatti kan barreessinu haala kanaan maal goona x such that jennee haala kanaan x waan akkanaati jennee san booda xumuraa jechuudha. Inni kun kanaafuu wantoota x kana bakka bu'an yookiin ammoo nuuf guutuu danda'antu achi keessa galaa jechuudha. Fakkeenyaaf mee ilaallu. Describe the following sets using set builder jedha. Kanaafuu set builderii fayyadamee ibsi jedhe kana yeroo siin jedhu amma fakkeenyaaf 1 2 3 nuun jedhe hanga 10tti nuun jedhe can be described by. Inni kun amma maa inni partialidhaan kan ibsame. Kun ammoo isa kana gara set builderiitti yeroo deebisnu a equal to x nuun jedhe x such that x is an element of natural number. Natural number jedha akkuma arginu tokkorraa ka'e. Akkasuma x is less than 11 nuun jedhe. Akkuma arginu 10 dhaabate waan ta'eef kanaafuu 11 gadi jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan yeroo baay'ee kan ibsamu. Akkasuma isa kana yeroo dubbisnu a is the set of all elements of natural numbers less than 11. Kanaafuu inni kun ammoo jechaan yeroo barreeffamu haala kanaan jechuudha. Haala kanaan dubbisnas. Lammaffaa irratti ammoo let a 0 2 4 inni kun amma even ta'uu isaa haala kanaan beekuu dandeettan. Even lamaaf hin hiramu waan ta'eef. This can be described inni kun amma inni partialidhaan itti fufanuu jedhe partialidhaan jechuudha. This can be described as a equal to x. X is an element of non-negative even integer. Inni kun amma inni even integerii kan ammoo negative hin ta'in. Kanaafuu zeeroolee ni hammataa jechuudha. Kanaafuu inni afuraffaan haala kanaan jechuudha kan inni ibsamu. Exercise 1.3 write the following sets using set builder. Set builderii fayyadamee isa kana ibsi jedha. Kanaafuu inni kun amma yoo ilaallu asitti set builderii fayyadamuudhaaf maal jennaani d equal to jennaan. D equal to maal jennaani mattuu keessatti haala kanaan x. X'n ammoo maa inni x is amma inni x'n kun maa inni 135 nuun jedhe 135. Isa kana yeroo ilaallu amma inni kun maa inni odd numberidha. Odd numberidha jechuudha. Kanaafuu x is odd number yookiin ammoo x is greater than 0 jechuu dandeenya yookiin ammoo x is greater than 0 and x is odd number nu jedha. X is odd haala kana ibsuu dandeenya jechuudha. Greater than 0 ta'e akkasuma oddidha.
Kanaafuu yeroo akkas jennu tokkorraa ka'aa jechuudha. Tokkorraa hammateeti kan inni deemu. Kanaafuu haala saniin set builderii barreessuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo B irratti A equal to 2 4 6 8. Kanaafuu inni kunniin ammoo even numberidha. Kanaafuu A equal to jennee x such that x is ammasitti x is even jalqaba irratti x is even jennee ibsuu qabna. X is even xin evenidha. Even numberidha jechuudha, lakkoofsa guutuudha. Akkasuma x is amma inni kun maal inni greater than 2 and x is less than 9 jennee haala kana ibsuu dandeenya jechuudha. Xin even numberidha, akkasuma xin greater than 2 dha, akkasuma xin greater than 9 dha. Jidduu 2 fi 9 kan jiru jechuudha. Yookiin ammoo haala kana ibsuu dandeenya. 2 is less than x less than 9 jennee haala kanaanis ibsuu dandeenya jechuudha. Bakka tokkotti deebisnee